ayyaanni arraffaa kun kaqara gollolelleen adha araarama aadaa biyyaati adha araarama deebiiti aanaa dhuga adha horiin moonaatti oola horii moonaa oolee adha gurra isaa kana hin dayyaasan hin sumudan wanti adha dhugan aanaa dhugan daraaraa nyaatan guyyaa adhaa ka daraaraa nyaatan ka aanaa dhugan kana achi waan dhibii wannan jedhan kunoo kalolellee adhuma araaramee adha fixata adha jammaree qirreetaa hin qabaatu ka nafsii namaa ejjeesellee adha fixata akkasiitti aadaa akkanaati ka gaadhaattellee ka dhibamellee adha deebii waaqatti himatteeti adha tilattee waggaa adhaatitti bakka tagaddee adhaattellee hin deetu ka dhibamellee hin fayyu. Akeni darma abo namadari abo namadi pura abo pura damboba abo damboba durujira abo damboba warajira abo harmuda ore abo Kedana kaluo akeni darma abo darmidari Tagalgala kormaa galu isaanii kormaa galu sabaatii gabbattee galu ka sangaa gabbatu ka eebbisee geessu ka eebbisee geessu ka eebbaati ta garraati ta dhugaa waaqaati ta lafaati aadaa oromooti ta aananiiti ta marqaati ta miciirraati ta misaati ta mirgaati ta ilmaati ta intalaati ta daayyaati ta ilaancooti ta bordooqooti. Aadaatti akkanaatti aananiiti ta guutuuti ta mijuuti ta daraaraati. Aadaa tuni aadaa tokkoffaa aadaa guddaa aadaa gujii qabu keessa aadaa tokkotti tun. Aadaa tuni aadaa guyyaa arraffaa guutuu ayyaana arraffaa guutuu kana irratti aadaa waggaan baranaa kuni waggaa baallii walirraa aadaa seera gadaa duraa irraa aadaa adda baallii walitti jijjiirtee walitti darbitu jechuudha. Aadaa kana irratti aadaa amma gofti adha gujii yaa'ee ol kabulee kaleessa irraa jala qabee ol kabulee deebee achi ol kabulee adha aadaa tuni aadaa adha weedduu bal'inaa adha gujii asitti guyyaa adhaa kun guyyaa guutuu guyyaa nagaa guyyaa waajiba ta'ee hundinti isaa adha guyyaa adhaa kun aadaa ol kabahee aadaa qabu keessa aadaa cimtuu aadaa nagaa aadaa horii guyyaa adhaa kana arraffaa horii moonaa oolaa horii sumudee dhoosa baasee aadaa warri garraa keessatti cimee gadaa laddaa ta'ee ormicha ta'ee walitti ta'ee garrichi taa'ee aadaa adhaa kun weedduu loonii weedduu nagayaa weedduu guyyaa adhaa kun weedduu nagayaatu weedduu araaraa waan badaa wal keessan qaaqanii guyyaa adhaa kun namni badduu hujee namni waa balleessellee adhasitti dhufee waan nagaa malee waan kabajaa waan ayyaana guddicha adhaa kana malee walilamuu jabaddu walilaaluu waluma keessa aadaa nagayaa wal keessa bobbahee adha taphataa oolaa weedduun kun weedduu garrichi guyyaa adhaa kana jedheen dhabu abaareen dhabu eebbiseen dhabu guyyaa adhaa kun guyyaa eebbisee dhaqqabsiisu guyyaa amma jedhee guyyaa arraba kiyya naqarii waan dhana jedhee guyyaa dhara nan dubbisi jedhee guyyaa jedhee daandimatee gadaa laddaa ta'ee guyyaa adhaa kun guyyaa eebbaa guyyaa qulqulluu guyyaa nagayaa aadaa gujii wondoo armaan duratti abboonni olki kun ka durii akaakayyoota keenya jala qabee jala bulee aadaa walitti luba dabarsee lubni gujii
amma lubni walitti dabarse lubni adda keessa jiru kun luba angafticha amma lubni kun luba siidaa ka jedhamu luba guddicha kana qabatee adda gujii akkana bulee akkana wee saddeetatti waggaa saddeeta yoo ga'u walitti dhiyaatee warri baallii ta'e warri kaleessa moggaasameeti jala maatiin moggaafamee abboonni walirraa walii siqeeti warri kaleessa baallii waggaa haga saddeetaa hujaa ture sani warra irraa kaleessa siqee fudhatu jechuudha. Waggaa saddeeffatti amma barana jala qabee baallii haarawatti adda guyyaa walitti dabarfatan jechuudha. Manguddoo aadaa kalee waggaa saddeeffaa jala qabee waggaa ammaa kun yotti aanutti darbe kana amma torbaan lamaaniin duuba haala kana wal barsiisaa ture ol kana jala taa'ee aadaa amma dargangoo kaleessa aadaa hin beekne manguddoota irraa baramnee manguddoo nu barsiisaa ture aadaan tun akka hin banne aadaa Oromoo aadaa tokkotti aadaa baallii walitti jijjiiranu ka jedhu kana akkasitti yeroo amma abbaa gadaa jalatti deebitan koreen abbaan gadaa ka ijaarametu jira koree kana jala taa'ee yeroo akka aadaa tun hin banne ka godhu koree abbaa gadaa jala ijaarame abbaa gadaa jala ijaarameet warra amma baallii haaraa fudhatu kana jala taa'aniiti kanatu ijaaraa fuulduratti illee akkanu jala ciciteen hamni akka nuu cimu ka jennu mootummatti illee ergaatti dabarfannu kanuma jechuudha. Waggaa saddeeti kana keessatti saddeetaa duuballee ka hojjataa dhufne fuudha buttaa dhooggine gudeeduu dhooggine mootummaa deebi'ee mootummaaf eeyyamaa mootummaa kabajaa seera abbaa gadaa kabajaa ummata kabajaa nama rakkoo qabu rakkoo irraa baasaa ka nafsii walii ejjeese sallee seera ifiitii aadaa biyyaatii ficcisiisaa araarsaa walitti qabaa waan mootummaallee ta'u mootummaa deeggaraa cinaa dhaabatanii waan mootummaa ta'ullee seeraa kuni ka mootummaa ta'u jennee ummata walii galtee akka mootummaa walii karaa tokko deemu akkas godhaa waan akkasiiti deemaa turre. Aadaa kun akka hin banne mootummaa irratti aadaan kenna akka hin banne seera kanaan nuu isillee nuu kabajaa jennee gara mootummaallee akka nu hin banne mootummaallee akka nu deeggaru goonee ummata dhalattuu ijoollee dhalattullee dargaggeessallee akka aadaa abbaa gadaa kun akka hin bannetti ijoollee dargaggoollee karaa kana deemaa jedhaa akkasit deemani jedhaa akkana marii kennaa fi mala kennaa marii kennaa akkanaan deemaa. Baallii walirraa fuudhuun kun kanaan duratti gisee naafxanyaa baallii seerri walirraa fuudhan gisee naafxanyaa turee walirra turee baallii kana ammoo waggaa saddeeti ka qabate ammoo haga waggaa kudha digdamallee haa ta'u ka irra turellee hin jira deebi waggaa saddeeta addaa jammaree seera baallii kanaan akkanaa deemaa waggaa saddeeti jammaree fuudhaa dhufeera ka garanaa kun ka warra ammoo hujii gadiiga jedhanu ka gara bulee horaa seera ifii qabatee tumatee deemaa ka wondoo kun ammoo haga xiqqoo dhaabsisee ka'e waggaa saddeeta irraa jammaree akka haala ifiitis karaa ifiitii akka deemu godhatee muuxannoo gaarii argatee ka'e akka seera ifii aadaa ifii qabatee akka deemu akkas godhaniira. Warri baallii dabarsullee amma galdiinni baallii dabarsa. Siidaa baallii fudhata. Amma galdiinni baallii dabarse kun seera abbaa gadaa abbaa marii ta'ee cimeessa jaarsa ta'ee jaarsa biyyaa ta'ee ummata gorsaa karaa itti deemanu gadoota adda shuumantu kanallee waa itti bulmaataa karaa itti deemanu kanallee gorsaa deemaa walii hojjataa waa hafe isaanillee marii kennaa akkasii deema. Akkanaan. Waggaa saddeet qofaa bulchaa namni fudhate baallii. Baallii waggaa saddeeta ka fudhatee duubatti ka dhibiitti dabarsa. Amma saddeeta kanaa duubatti bara saddeeta kanaa duuba ka dhibiitti akkanuma fudhata. Sullee gaafa akkas dabarsee kuni ammoo gaafa nama marii ta'a. Nama mari'achiisu ta'a. Nama gadoota shuumantu sanuu deebisee ka'ee ka fudhatu sanuu ka gorsu ka barsiisu ta'a. Gahee dubartoonni qabu haawwatii amma haati ambaa haadha ambaati jedhani amma ka gadoota kanaa haadha ambaati jedhani isaallee amma gahee isaa qaban gaafa rooba namaa roobuudhaaf siinqee qabatanii
roobaa nuu roobi jedhaa malkaa dhaqanii rabbi kadhatanii rabbi isaanii dhaga'ee ka'eeti rooba sani ka qara roobuu dhabe san hin rooba akkasii deema isaan ga'ee isaaniillee kana achi deebee tokko yoo mina namni wali dhabe ka dhiiraa akka balee ka wolloleeti deebuu adabatuu dhabe siinqee fi qabatteet seera dhattee namicha sadi ka seera dabarsisa irraa murtii qabdi murtii yakkaatti boottee yakkaa sadi qaxxaate. Mariir 8 mariir turanii galma abbaa gadaa kanatti 8 marii cimsanii mari'atanii ka baallii kennullee ama baallii na irraa fuudhi jedhee waggaan na irraa geette na irraa fuudhi jedhee dubbatee waan baallii isaa fi waan ta'u waan seera isaa waan seera ka baallii dabarsuu kana fixanii amma deebisanii kan fixaniirani waan karaa jiru karaa seeraatiin waan san fixaniirani wanti fixane maali horii jabbilee 8 jira jabbilee 8 jira waan seera jabbilee 8 san as dabarsanii garana dabarsanii amma warri baallii fudhat garana dabarsee amma inni bakka mootummaa isaanii dabarsee jira horii 8 waan horii 8 fixee achi deebi qaallu jira qaallu kana dhaqanii ifumaa ka dabarsu kun geessee kunoo ofirraa dabarsaara namoota kana baalli isaanii dabareera eebbisi jedhanii eebbisiisanii jiran qaalluullee waan barbaachisaa waan ta'e maarree eebbisaa waan seeraa horii jedhanii horii jira horii nama baallii fudhatu kana horii dabaru jira horii sani achi dabarsanii eebballee fudhatanii akkasiin dhufanii kunoo amma baallii mari'atanii baallii akkasiin dabarsaare. ayyaana kana dabalatee dhimmoota biroo kan akka rakkoota jiraatii dhiifama nu godhaadha waajirri beelladaa fi qurxummii nyaata beelladaa dhiyeessuuni. maal kana goofa sirba tokko lama qabnu amma sirbi tokko amma biyya nagaa uumaa kabada midheessaat hatticha didhaat biyya nagaa uumaa saba sabilammii akka hin qoomne maruu keenya maruu nuti abba oromoos ta'e sidaamas ta'e walaattaa ta'e buraagees ta'e kambaata hadiyyaas ta'e malgee ta'e kana mara ofitti qabanneet nama kana wali qabanneet akkanatti wali qabannee gorfanna kabadooma godhullee gorsa kennaa kawaa badaa hojjetullee badoomaa dhooggaa kalafaatullee lafa mangistiin akka harka hin kenne lammaffaa akka bishaan malkaan hin gonne intalti woyyuu gadaan woyyuu soddaan woyyuu soddaatiin woyyuu lafti woyyuu intalti woyyuu kan intala akka badaa gudeedeessellee irmijaan seera itti godhannee yakka itti buusaat intala buttaan hin jiru ka butellee yakka itti buusaat hammaraa kana godhaat
biyya keenya akka lalittu ta'u goona biyyi keenya akka guddattu mari'amna keessoo odaa jalatti teemneet waan yaada biyya waan rakkina biyya dhufe afoolee biyya keenya maaltu ta'a jedhaat kana maraa mari'amna gadaan shananuu kaballeessillee amma tokko koo himatee jedhe ka himate san waamneet gaafanneet yoo wanna godhe yakkineet akkanatti araara buusaa deemna biyya nagaa uumna akka biiti qotattee quutu tuqamne akka bosonni hin tuqamne waan bulchaan jedhe akka fudhatu biyyi bulchaaniif gadaan waan jedhe akka fudhatu gadaan bulchaa yoo waamee jedhe ka waamaneen jennaa didee hafe iyya akkama yakka kana godhaati loon ammoo akka looniif warri akka looniif looni akka horatan looniif akka lafa mangistii ka loon dheedu taranii yoo qotanii jedhan akka yakkamu lafti looni akka kabajamtu intalti akka kabajamtu ijoolleen dargaggoo yoo diddee seera baddee jettu dargaggoollee waanneet hin gorsine gorsa goona amma akkanatti deemsinaa jedhumarratti aadaan kun akka isheen hin banne aadaan kun akka isheen hin banne akka dagaagdu kana caalaa maal jettu mee aadaan kun akka hin banne kana booddee geen isinirraa eegamu maal mootummaan irraa maal eegu maal akkasinii godhu eegu mootummaan maal akkasinii fooyyeessu maal akkasinii mijeessu barbaadu mee dhaamsatuma irratti dabarfattan. Akki mootummaan nu fooyyeessu sodhu galmi keenya akka kun ijaaramee akka guddatu aadaan keenya akka guddattu aadaan keenya akka bal'attu wanti maraa akka bilisa bahu sabaa sabii lammiillee ofitti qabeeti kun kiyyaa miti kun kanaa mi'aati gadi hin jenne ofi qabadhee ka'eeti maruu kiyya. Bulchaa waliin waan bulchaan jedhe waan jedhe sabni akka fudhatu yoo fudhatuudha biyya akka namni. waliin hojjechuun waliin jiraachuun misooma waliin hojjechuun sirna dimokiraasii irratti Oromoon sirna qabu sirni sun immoo dimokiraatawaa ji'a tokkochallee hin dabarsan waggaa 8 keessatti waggaa 8 geennaan guyyaa tokkocha ji'a tokkochallee hin dabarsan dimokiraatawaa wanni sagoosis kan yeroo ammaa abbootiin gadaa baallii fudhatanii baallii biyyeessinii kennee amma kunoo muudamanii jiranii kallacha Oromoo maqatta Oromoo kan ta'e yeroo ammaa hidhatanii jiranii. amma sirnichi jiru የተከበሩ ናቸው። ታላቅ ክብር ነው። መንግስት ክብር ነው። ባገዳ ክብር ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የተከበሩ ናቸው። ሌባ የኔ አይደለም፣ ሰካራም የኔ አይደለም፣ ሰዳቢ የኔ ቶኮ ማን ቶኮ ቶኮቲ ታቴ ማሊ ማን አመንታ ታውፋቴሩ በኬ አዳ ታውፋቴቱ በኬ አዳ ተደፈሩ የካ ማን አመንታ kabajjameeru mootummaa walqabatee kabajjameeru mootummaa laddaa deemee kana maraa hin qajeelchinaa hin ergannaa hin hojjannaa ta'uudhamu hin araarsinaa ta'uudhamu hin araarsinaa ta'uun ajjeese hin araarsinaa karaa achii nagaa nuu kennu. Buusmatanii seeraa kabajanii haala mijaawaa keessa bulche Oromoo haadha immoo lallaba kanaaf himanja kan gurraa hin caqanne waan hin jenneefi fuudhaa fi heerumallee seeraa kabajane seeraa tarkaanfanne yoo seeraa tarkaanfate ilmi seeraa tarkaanfatu abbaa ilma isaa seeraa tarkaanfachee yakkamuu hin qabu nama ulfaataa ta'ee ta'e jeeqamuu hin qabu ulfaatee ta'e guddatee ta'e namicha seera eegatu ulfinillee seerra hin tura namicha mootummaa keessa beeku namichi mootummaa ulfeessu namichi gadaa ulfeessu namichi hangafa ulfeessu namichi abbaa ulfeessu ilmillee kaadhaa fi abbaa ulfeessu ulfaatee
amantii isaa beenu kan dhufe dhagaa'ee galuu qaba. Kanaaf seera kana caqannaa seera kana hin murteeffanne jettanii murtii tanaaf as dhiyaatanii dhuftani maraa ifi galatoonfannaa nageenyi nu guddate. Loonii taatu lafa mootummaa taatu warra taree diina balleessu warra taree caffaa balleessu kana mootummaa walii ladda dhaabbanneeti hin moohanna. Achi irratti jalqabnee kaanee lafa dannii taatu lafa muka taatu akka malee muramullee hin jaallannu. Achi jala qabnee kaaneeti warra seera badaa hujuu warra badooma hujuu ijoollee akkan durba gudeeddu akkan ijoollee abbaa arrasitu ijoollee badooma hujuu itti gorfanna. Achi irratti jala qabnee waan ka gorsa didee ka yakka hujee mootummaallee laddaba nu dhaabbattee warri gada'aallee adda baradhaa ka fudhanne kan odaa teenya jala teennee hin yakkina. Kanuma keessattuu nuti warri akka angootana eseenne jireenya keenyallee waan keenya dhiinne ummata keenyaaf hin tajaajilla. Kanumaafiyyuu ammoo warra yakka hujuu warra badooma hujuu warra balleessaa deemu warra hannaan deemu warra kaqotatu balleessu halkan qonna lakkisee hojjata lakkisee warra diina buluu mootummaa teenya laddaba dhaabbannee hin eeggannu. Achumatti aanchilee kaanee guddina keenya hin soqanna. Sabii sabalammoota waliin wal cuqqannee wal jaallannee hin bulla. Oromoo budinna Sidaamu budi fushoo geeru budu geeru fushoo gashooti albitti raagade. Ini gadalo gubbate arosa buje hawalle atinu haqiqito ani Sidaamu no haqiqito moyle. Ala istufufi kana qabadha garaa gaachina. Icho barinni buje gadaanoo se budinna loosanurira. Kayo maganu eenanne ninkeno gorobeetete omaro duwa annuwa bochitine tenne kayo abitina tawu. Buddhi koi singendi bhajanna nulendi bhamagonne dargine kadrattu ninde. Unni kaila Kananach mina male birano asiro de angomora ontu kusakuru bire bire rosi manni gede choti odabra. gara kiya deebisara birano na togode qorate galcheeru beeku hundu seena tokko qabattee waan mootummaa cinaa hiriirtu labsatteetti jedha. Mannu dal Saya mata arbaha saya manjene. Saya orisa eda mata darba. Saya eda mata darba saya manjene. Saya waggaa saddeeta kana keessatti nagaa biyyaa uumuuf ka wallole araarsuuf lafa mootummaa nama tuqe waan badooma laddabaan deebee waan badaa balleessu soqatu kanallee itti gorsinee deeffachuuf biyyaa nagaa uumuuf kana akkasitti deemna. Saaraa Dubee jedhama itti gaafatamtu waajjira aadaa fi turizimii godina Arsii Lixaati. Sirna lamatu walqixee kabajamaa jira. Inni tokkoffaan ayyaana Arraffaati. Inni lammaffaan immoo walharkaa fuudhiinsa sirna Baalliidhaati. Gadaan naannoo isii waggaa 8 naannoftee yeroo ammaatitti Baallii Galdiida jedhamu yookaan immoo Gadaa Galdiida jedhamutu xumuratee yeroo ammaatti gara siidaatti dabarfataa jira. Kanaaf yeroo kanatti akkuma amma argaa jirru uummanni aadaa isaa kunuunfachuu keessatti gahee guddaa taphataa turee jira. Keessattuu carraa yeroo ammaa sirna kanaaf mootummaa kanaan argateen kanaaf ayyaana Arraffaa kana bara baraan kabajanii sababni isaan kabajaniif Oromoon uumaa Rabbiin waa uume waa hundatti amana. Uumaa waa uume keessatti amantaa isaa yeroo gaggeeffatu
bara haarawaa baga nagaan nuun geette. Barri kun bara quufaa, bara badhaadhinaa, bara gammachuu, kan itti walii galu, kan itti wal dandeenyu, kan hormaanni keenya itti qajeelu, kan sa'aa namaaf sifaanuu ta'u nu haa ta'u. Wanti lafaa bahe sa'aaf haa sifaayu, wanti sa'a irraa bahe namaaf haa sifaayu jedheeti sabaaf sablammii oduu adda hin foone, amantaan oduu adda waliin foone, ummata hundaaf yeroo itti nagaa isaatii fi badhaadhina isaa milkaa'ina isaa itti kadhatu ayyaanni arraffaa. Kanaaf ayyaana guddaa uummata Oromoo Gujii Wandoo biratti haala addaatiin bara baraan kabajama. Gadaan shanan maqaadhaan garagara haa ta'anii malee tokko waan ta'eef baalliin qaree nuun harka jirti amma immoo harka eenyutti deemuu qabdi waan jedhu kana cimnee itti hojjenne sirni dimokiraataa waan ta'e kun kan addunyaaf fakkeenya gaarii ta'e kun akka itti fufu gochuu keessatti gahee guddaa kan taphataa jiruu fi ammallee kanaa ol sochoonee irratti hojjenne uummanni aadaa isaa abbaa aadaa ta'eera abbaa afaanii ta'ee jira. Abbaa akka fedhetti bahee aadaa isaa guddifateera waan ta'eef aadaa kan akka guddifatu dhaloonni dhufu ammoo iyyuu uummata kanarraa fudhatee itti fuufsisuu akka qabu gaheen irraa bahu akka qabnu wanti jalqabnee socho'aa jirru kan jiru ta'uu nama.